Dafa seenaame ilmaan Oromoo hundumti keessanuu jechaadha. Ilmaan Oromoo biyya lafaa kana gubbarra jirtan hundumti keessanuu jechaadha. Viidiyoo kana jechaadha. Share walii godha akkuma jirtaniin jecha ilmaan Oromoo hundumti keessanuu jechaadha. Warri biyya lafaa kana gubbarra jirtan jecha hundumti keessan ilmaan Oromoo jechaadha. Itoophiyaan Jawaar Muhammadiif hin taane, Itoophiyaan Baqqalaa Garbaatiif hin taane, Itoophiyaan Hamzaa Booranaatiif hin taane, Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte. Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessaa akka inni mana maatii fi ijoollee isaa biraa baheen karaa gubbarratti hambifte jechaadha. Itoophiyaan jechaadha. Itoophiyaan ilmaan Oromoo kumaatamaan irratti dhuman. Daadhii Galaan weellisaa jedhamu gaafa inni du'e san osoo Oromoon gumaa isaa baafate, osoo gaafa Daadhii Galaan waltajjii gubbarratti akka waan namni sakkaree du'ee fakkeessanii mucaa kitaaba meeqa barreessaa jiru, weellisaa cimaa sabboonaa meeqa ta'e gaafa inni du'e san osoo gaafsan Oromoon gumaa isaa baasee jechaadha. Kun hundi hin dhufu jecha. Obsine hanga obsaa jedhee Haacaaluun. Obsine erga obsuun sodaa fakkaatee jedhee Haacaaluu Hundeessaa haasa'ee dhaamee waan hunda lafaa fixee du'ee jecha. Osoo gaafa Eebbisaa Addunyaa ajjeefamee lafarra guuttatamu san gameeyyiin Oromoo, qabsaa'onni, hooggantoonni Oromoo hundi isaanii bakka takkaa lafaa ol ka'anii gumaa Eebbisaa Addunyaa kabaasan taatee jechaadha. Gumaa Eebbisaa Addunyaa kan baasan ta'e, gumaa Eebbisaa Addunyaa kan baasan taatee silaa har'a Haacaaluu ittiin dabalan, Daadhii Galaan hin ajjeefamu, Jawaar Muhammadin hidhamu, Baqqalaa Garbaa hidhatti hin deebi'u, Hamzaa Booranaan hidhamu jecha. Namoonni kun badii takka malee warra kanarraa fuudhaman jecha. Biyya kanaaf kan nagaya buusu Jawaar Muhammad wajjin yoo Abiyyi teessoo irratti taa'ee mari'ate, yoo Abiyyi Ahmed waliigalteedhaan Baqqalaa Garbaa faa mana hidhaatii baasee murtee tokkoon ala gadi yaasee jara kana wajjin inni mari'ate qofa biyyi kun nagaya argatti jecha. Hayyuu Oromoo hidhaa, weellisaa Oromoo, nama seenaa Oromoo barsiisu, nama tokkummaa Oromoo barsiisu, nama Oromoo jaalala lallabu, Oromoo fiyyuu miti alagaafuu jaalala lallabu kan akka Haacaaluu Hundeessaa yoo Abiyyi Ahmed bakka isaan itti hidhamanii gadi baasee jara kana jechaadha. Ajjecha Haacaaluu nama Haacaaluu ajjeesisiise achi dibaa as dibaa ebalutu akkas godhe, ebalu akkana jedhama, ebalu akkas diraamaa sobaa dalaguu dhiisanii kallattiidhaan Haacaaluu ebalutu ajjeese murtee akkanaa fudhatee jira. Murtee dhugaa jechaadha fudhatee hoogganoota Oromoo ka hidhe kana gadi yaasee namoota aanaa irratti gandatti gandoota baadiyaa osoo nafin manneen barnootaa mana hidhaa tahan gara mana barumsaatitti jijjiiramanii manneen hidhaa ilmaan Oromootatiin guutaman kun hundi isaaniitu ilmaan Oromoo mana hidhaatitti hidhaman kun hundi gadi yaa'anii jechaadha. Manni hidhallee yakkamtoota dhugaatiif, yakkamtoota seeraa ka haqaa itti hidhamanii haqaa manneen hidhaa keessatti hidhaman kana keessaa gadi bahanii gaafa waltajjiin marii ka dhugaa waltajjiin jechaadha. Shakkamtoota fi yakkamtoota hidhaman osoon hidhamuu malan ka hin hidhamin hafan ka har'allee nutti dhiichisaa jiran jechaadha. Jawaarillee hiine Jawaarillee mana hidhaa taa'uu qaba, ebalullee mana hidhaa taa'uu. Jarri kun warroonni shiraan hidhaman gadi yaa'anii hidhamtoonni dhugaa hanga dhufanitti nageenyi hin jiraatu jecha. Kan nagaya buusu abbaa fedhes haa ta'u eenyullee biyya tana jechaadha. Yoo hayyoonni siyaasaa Oromoo ka dhugaa, hooggantoonni Oromoo ka dhugaa gadi yaa'anii mana hidhaati waltajjii marii dhiyaate yaada kana marii furuudhaan
mootummaan kun jechaadha yoo ka of hin qopheessine taate kana booda namni ciisee du'uun jiru, namni taa'ee ajjechaa ofii eeggatu ofirratti guyyaa ofii eegu hin jiraatu jecha. Tokko tokko immoo ilmaan Oromoo ka of sobaa jiran jecha. Ani hidhamnee ebalutu hidhamee ebalutu akkas ta'e warri jettan jechaadha of hin sobinaa. Namni Oromoo tahee, namni sabboonaa tahee, namni Oromoo qulqulluu tahee jechaadha. Sa'aa kana hin hidhamin hin jiru jecha. Akkuma keenya kun hidhamee, tumamee, reebamee, dhukkubsatee gadi lakkifamee kararratti gatan kan tumanii ka irraa waa dhaban bilcheessanii lafa kaayan jechaadha. Jiruu fi du'a jidduutti gatanii jecha. Kanaaf jennaan sabboontonni ilmaan Oromoo amma sa'a ammaa kana ka gadi bahaa jiran mana fincaanii qofa dhaquuf firaasha irra ciisanirraa ka'an jecha. Mana fincaanii dhaquuf siree irra ciisanirraa bu'anii gadi bahan jecha. Ka aduu fi waaqa argan ilmaan Oromoo sabboontonni har mana ciisicha yookaan immoo mana fincaanii dhaquu qofaafi jecha. Kanaafuu jaaladhu jibbi hidhamee jira jecha. Ilmi Oromoo tahee sabboonan har suuqii dhaqee kaardii bitatee hin danda'u jecha. Kanaaf jennaan akka ilmaan Oromoo ka dhaabbitti hidhaman ka gadi lakkifaman, ka mana keessatti hidhamanillee akka gadi lakkifaman hundumtuu namni an Oromoodha jettee ofiin yaaddu yoo jiraatte, sa'aa kana an hidhamne ka jettee yaaddu yoo jiraatte of gowwoomsite jecha. Oromoo Itoophiyaan Jawaariif hin tahin, Itoophiyaan Baqqalaa Garbaatiif hin tahin, Itoophiyaan Hamzaa Booranaatiif hin tahin, Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessatiif hin tahin, ilmi Oromoo ana naaf taati jedhee yaadee shira warra bilxiginnaatiin of gowwoomsu yoo jiraate jechaadha. Nama harree jechaadha. Harree waraabessi fira naaf taha jettee yaaddu. Yookiin immootu hantuuta adurreedhaan firooma yookaan immoo adurreen na hin nyaattu adurreen fira kiyyaa jedhee yaadu qofa jecha. Kana waan taateef gabaabamatti jecha. Hatattamaan mootummaan osoo ooleen bulin Jawaar Muhammad akka gadi nuuf lakkisu. Akkuma Haacaaluun an ummata kiyyaaf qaalidha jedhe san inni dhuguma qaalima. Jawaar Muhammad ummata Oromootiif qaalidha. Ummata baha Afrikaatiif qaali. Namni Jawaarin jibbu lammii Itoophiyaa tahee yoo nafxanyaan tahin, yoo Daani'el Kibratin tahin, yoo paartii, yoo Biraanuu Naggaafaan tahin, namni an Oromoodha fi sabaaf sablammii Itoophiyaati jedhu hundi isaatu Silxee haa ta'u, Qimaantii haa ta'u, Agaw haa ta'u, ummattoota Kibbaa haa ta'u, Tigraay haa ta'u, Itoophiyaan Jawaariif hin taane nuuf hin taatu jechaa jiran jecha. Kanaaf jennaan mootummaan kun osoo oolee hin bulle, osoo gadi hin teenne, osoo hafuura hin fudhanne, hoggantoota Oromoo namoota akka Jawaar namoota hidhe kana takka takkaan ammaan tana gadi nu yaasuu qaba jechaadha mana hidhaati. Yoo jarri kun hin bu'in, yoo jarri kun mana hidhaati hin bahin, yoo warri Haacaaluu karatti nyaate, warri Haacaaluu akka inni manaa baheen karatti isa hambise murtee seeraa ka dhugaatiif yoo hin dhiyaan biyya tana keessatti nageenyi bu'uuf hin jiraatu jecha. Kana gochuudhaaf garuu mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun yookaan immoo Dr. Abiyyi jechaadha carraa ni qaba sirritti gadi bahee ummata Oromoo dhiifama gaafatee Jawaar Muhammad faa Baqqalaa Garbaa faa namoota hogganoota Oromoo hidhaman kana hunda mana hidhaati yaasee dhiifama gaafatee of haaromsuuf dhugaan hojjechuuf qophii tahuu qaba jecha. Isinii gale yeroo baay'ee dubbachaa turrellee dubbataa jirrellee akkuma Dr. Maraaraan jedhe san Oromoon araakiloo seene yookaan of balleessaa yookaan Oromoo balleessaa jedhu. Kanaaf jennaan namni Oromoo naaf gowwooma, Oromoo ni cabsa jedhee yoo ka yaadu ta'e oolee bula malee cabuun isaa ima hin hafu abadan. Namni boqonnaa argatee biyya tana ummata Oromoo saamee, ummata Oromoo miidhee, ummata Oromoo cunqursee, ummata Oromoo gadi qabee, ummata Oromoo lafa inni irra jiraatu irraa fonqolchee, ummata Oromoo bakka inni jiraatu balleessee mootummaan biyya kana hafuura baafatee boqonnaa argatee bulche tokkochillee hin jiru jechuu ofiif dhama'a. Dr. Abiyyi yoo qalbii qabaate,
yoo biyya tana dabarraa oolcha, shirarraa oolcha, kufaatirraa oolcha jedhe Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, ilmaan Oromoo gandaa fi aanaa irratti hidhaman hunda isaaniitu daddafee gadi lakkisuu qaba jecha. Kanaan ala furmaanni tokkollee hin jiru. Furmaanni kan dhufu gaafa Jawaar Muhammad mana hidhaatii bahee Dr. Abiyyi jara kana wajjin marii haqaa fi marii sirnaa, marii dhugaa ka achi qabaa as qabaa hin qabne dhugaan gadi taa'ee mari'atee qofa biyyi kun nagaya taati. Hammasitti garuu hangam olee ila seenaa darbe yaadadha. Gaafa hiriirri kun gincitti calqaba ka'u jecha hiriirri wayyaanee Maqaletti galchee harcaasota nafxanyaa baay'eellee biyyaa yaase kun gaafa calqabu hiriirri sun Amboof eessatti eegaletti mootummaan callisiisee abdii fiixee ture. Gaazexeessaan gaafsanii mee Jawaar mootummaan kun kinoo amma akkatti waraanni uummatarra labsamee callifamee jira, hiriirri hin jiru, hiriirri kun hin dhaabatamuu, qabsoon kun itti fufa jettee yaadda Jawaar jennaan gaafa OMN gaafa calqaba OMN banamu san jechaadha. Jawaar mootummaan kun guyyaa 2-3 qawweedhaan hidhuudhaan kaan ajjeesee kaan ukkaamsuudhaan hiriira kana torbaan tokko ta'ee ji'a 2 tahee ukkaamsuu danda'a yookaan immoo akka waan qabsoon kun dhaabbatee gochuu danda'a. Garuu immoo ka mootummaan kun hin dandeenye qabsoo Oromoo kana booda of duuba deebisuu fi fincila amma dhoohe kana dhaamsuu hin danda'u jedhee ture Jawaar. Sababni hoomee akkamitti ibsita jedhamnaan maal jedhe Jawaar gaafsan Taaddasaa Birruufaa, Koloneel Maammoo Mazammirfaa nama meeqa jeneraalota Oromoo ciccimoo jedhaman 4 boolla takkatti rashanee dargiin awwaalee waggaa 4 booda adda bilisummaa Oromoo ABO dhaabni jedhamu kun ijaaramee jecha. Dr. Abiyyi illee amma sanumatti jira jecha. Namoota hidhuudhaan cunqursuudhaan kaan biyyaa baasuun kaan ari'uun adamsanii akka fedhan godhanii jechaadha. Guyyaa 5-6 hiriira kana callisiisuu danda'a malee abadan hin dhaabu jecha. Waan iida booda jechaadha. Guyyaa 5-6 booda arguuf jirtan mee qeerroon biyya keessaa waan dalagu jecha. Kanaafuu akka Haacaaluun biyyeen isatti ol seenan isan irraanfatu jecha akkuma Haacaaluu Hundeessaa jedhe san Dr. Abiyyi yoo harki isaa dhiiga Oromootiin akkan xuroofne barbaade, yoo seenaa ofii seenaa isaa kana bareechisee sirna mootummoota Itoophiyaa keessa bareechifatee barreeffachuu kan barbaadu taate namoota akka Jawaar Muhammad, namoota akka Baqqalaa Garbaa faa kan har'a hidhe kana hidhaa gadi yaasee marii dhugaatiif, haarawomsa dhugaatiif, jijjiirama dhugaatiif of qopheessuu qaba. Kan inni illee nu godha jedhee yaanna jechaadha. Hamma kanan taanetti garuu nageenyi dhufu tokkollee hin jiru. Kana booda Oromoon raftee bultu yoo jiraatte, osoo Jawaar mana dukkanaa keessa jiru, osoo Jawaar nyaata isaa dhabee dawaan inni fayyadamu mana hidhaatitti akka hin seenne itti godhamee abukaatoon seeran ramadatee inni qabu Jawaar Muhammadiif akka hin seenneef godhamee Jawaar mana dukkanaa keessatti hidhamee beelahaa dheebochaa achi taayifii fi hantuunni isarratti wal gahu jechuudha. Osoo Jawaarin achi tuyaanni qaama isaa nyaatu, osoo Baqqalaa Garbaa faanti osoo ijji isaa dhukkubdu achi keessa taa'ee mana dukkanaa keessa ciisuu jechaadha. Jara kana hidhee jara kana ukkaamsee osoo beekee bara Abiyyiin Getaachoo Raddaa kaleessa dhageettanii hundi keessan nu farda goonee ittiin gulufaa turre. Fardi nuti yaabbanne Abiyyi maa fi Shimallis Abdiisaa fa'aa Oromiyaa irratti kan itti gaafatamullee abbaa namaaf farda tahisanii jecha. Kanaaf jennaan Oromolleen kan itti gaafatamnu nu hundi keenyayyuu jechaadha. Seenan hin gaafata. Ilmaan Oromoo anarraa dabalee sillee dabalee namoota viidiyoo kana daawwachaa jirtan hunda keessanu yoo Jawaarii achi taayifiin isa nyaattu, Jawaarii achi tuyaan isa nyaatu, Jawaarii mana dukkanaa keessatti hidhamee taa'u kana jechaadha. Mana hidhaatitti dhiifnee gallee ciifnee akkuma amma itti jirru kana Jawaarin irraanfanna taanan ilmaan Oromoo kun hundi keessan seenadhaan quba of nyaachuuf jirtan. Osoo gaafsan qabsoofne, osoo gaafsan akkana taane akkas taanen waan fidu. Yeroon isaa amma, guyyaanis har'uma. Hundi keessanuu bakka jirtaniin qabsoodhaan of qopheessaa. Sababni itti mootummaan kun haga ammaatu callifame sababa Abiyyi Oromoo ta'eefi malee osoo mootummaan kun Hayilamaariyaam Dassaaleny ta'ee, osoo mootummaan kun Mallas hin ta'e nama biraa taatee
yoona biyyi tun galabbaxamtee wanna bahetti bahee biyyi kun barbadoofte Itoophiyaan tun kaartaa irraa dhabamtee jirti jecha. Sababnis abdiin hanga xurii kottee jalallee taatu Dr. Abiy irraa uummanni kunis qabu dhabamuu cuunfamee dhumachuu dhabuu isaati. Kanaaf jennaan kabaja uummanni Oromoo isatti qabe kana laalee Dr. Abiy osoo oolee hin bullee Jawaarin faa baasuu qaba mana hidhaati. Kuni murtee Dr. Abiy ija rigachuun qabne irra deebi'ellee ittillee yaaduun qabne tarkaanfiin inni jalqabaa biyya kanaaf yaada. Biyya kana bulcha jedhee Dr. Abiy yoo ka yaadu taate Jawaar Muhammadiif Baqqalaa Garbaa faa gadi lakkisu. Hamma kana hin goonetti garuu hamma kun hin taanetti namni Dr. Abiyyiin aangoo kanarratti isa laalee akka inni isa bulchuu godhu hin jiraatu jecha. Kantiibaawwan magaalaa baay'ee keessattuu godinoota Arsii keessa mamee kantiibaa tokkocha mee bilbilaa gaafadhaa maatii keessan godinoota Arsii jetta, Wallaggaan jetta, Harargee jetta akkuma jiruun kaabinee mootummaatti ka hidhamanii jiran. Kanaafuu namoonni har'a hidhaman kun namoota quuqama Oromummaa qaban, namoota lammii Oromooti Haacaalummaaf ajjeefamaa Jawaar sababa malee maaliif hidhama jedhamanii namoota uummata miidhuu didantuuyyuu hidhamee jira jecha. Kana itti yaaduudhaan kana yaada keessa galchee mootummaan kun bulchitoota godina tokko sabboontota ka ta'an kantiibaawwan magaalaa Shaashamannee, magaalaa Dheeraa, magaalaa Asallaa, magaalaa Anawaa Behanqoodoo kanneen kana kantiibaawwan hidhan kanneen kana hunda isaatu mootummaan kun daddaffitti mana hidhaatii gadi lakkisee yaada marii isa dhugaatiif of qopheessuu qaba. Hamma kanan taanetti Oromoon Itoophiyaan Jawaarii fi Baqqalaaf hin taane Itoophiyaan Haacaaluu dhaabbitti rasaasan dhiiga isaa roobsitee ajjeefte naaf taati jedhee waadu. Harree waraabessi fira naaf ta'e yookaan immootu hantuuta adurreen fira naaf taati jedhee yaadu qofaa fi qofa jecha. Kaadireewwan OPDO baay'een isaanii jecha warri bilxiginnaa waan barreessan dhabanii waan dubbatan dhabanii callisanii jiran jecha. Sababni illee dhugaa dura dhaabbachuu dadhaban. Dhugaa shira jecha shira qabsoo Oromootii fi shira lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii jechaadha. Qabsoo Oromootiif dabartee fi har'allee wareegama kafalaa jiran kana dhugaa Oromoo dura dhaabbachuu dadhabanii badan malee, dhugaa Oromoo dura dhaabbachuu dadhabanii callisan malee akka garaaf nyaatanii fi akka ajajni itti kennamuuf wanni isaan dubbatan baay'ee jira. Garuu immoo dhugaa waan jedhamu dura dhaabbachuu dadhaban jecha. Dhugaan har'a kaadiroota OPDO hunda callisiifte tun, dhugaan Hangaasa fi Taayyee faa mataa isaanii gadi qabdee cal jechisiifte tun jechaadha. Boru Dr. Abiy illee hin callisiifti jecha. Uummanni Oromoo garaa dhiifamaa qaba. Uummanni Oromoo hammataadha. Kana yoo jennu garuu kana booda Oromoon bofa hammatu hin jiru. Oromoon qaajibbuu harka ofiitiin aqraba biyya Arabaati jedhamu san qabatu tokkollee hin jiru jecha. Kana booda uummanni Oromoo garaan isaa madaayee jira. Gaafa madaan kun mala'uu eegalee jira, mala'aa jiras. Madaa kana wanti fayyisuu danda'u tokkollee hin jiru. Oromoon gaafin isaa tokkoon deebine maaster pilaan irraa kaasee hangarraa osoo obsinu, osoo dhoysinu, osoo maal jennu as geenne. Nurraa laafa osoo jennu duuti Haacaaluu nurraa fudhatte jecha. Jawaar Muhammad faa carraan isaanii hidhamuu ta'e jecha. Warri hirriba dhabee, warri dalagaa ofii dhabee, maatii ofii dhabee qabsoo kanaaf jecha waggaa baay'ee wareegamaa ture baay'een isaanii har'a mana hidhaa jiran. Kanaafuu akka kun dhaabatuuf jecha mootummaan kun daddaffitti Jawaar Muhammad faa gallakkisuu qaba jecha. Waan hin sodaanneef miti ka kana jechaa jiru. Yookaan immootu afaan qullaa doorsisaa miti kan haasayaa jiru jecha. Lubbuun tiyya Haacaaluu Hundeessaan caaltu. Lubbuun tiyya Jawaar Muhammadin caaltu. Anaa fi isin warri viidiyoo kana haasofnu kun hundi keessanuu jechaadha. Namni lubbuun tiyya Oromoof lubbuu Haacaaluu Hundeessaa caalti, lubbuu Jawaar Muhammad caalti jettanii of kijibdan yoo jiraattan jechaadha. San isinumaaf dhiisa. Jabaadhaa of kijibaa, jabaadhaa ofitti fakkeessaa, hin fakkeessinallee hin kijibinallee. Hundaafuu dubbillee isinitti hin baay'isuu jechaadha. Isin hundi keessaniyyuu namoota Oromoo tahanii sabboonummaa isaanii qofaaf osoo maasaa namaa dhaqanii hin hatin,
osoo qabeenya nama hin saamin, osoo mirga nama tokko hin sarbin, namoonni har'a wareegaman kun hundi isaaniitu oromummaa isaanii qofaafi. Yoo cal'ifnee teenne anaa fi isinillee manatti nutti dhufanii sababa oromummaa keenyatiif nu fixuun uummata kanaa hin hafu jecha. Kanaaf jennaan hundumti keessanuu bakka jirtanii qabsoodhaaf of qopheessuu qabdan, mirga ilmaan oromootiif qabsaa'uu qabdan. Ka dur caalaa isinii gale warri duraan qabsoo oromootiif qarshii takka kennitan amma qarshii 10 kennuu qabdan. Warri duraan itti garafamtan amma itti du'uu qabdan jecha. Qabsoon oromoo as geenyee jecha. Wareegame hedduu kafallee as geenye abadan of duuban deebinu. Dhaloota kolfaan ta'u kuma waaqa guutuufaa dhaloota itti guddifnaa yoo dandeenye dhaloonni sun nuti kana booda dhaloota gabrummaa dhaalchifnuu fi dhaloota itti dabarsinuuf itti guddifnu hin qabnu. Inaf numarratti dhaabachuu qaba wanti kuni jecha. Kanaaf jennaan ilmaan oromoo biyya jirtan hundaa of qopheessaa. Bakkuma jirtani hundumti keessanuu jecha. Hogganoonni keenya mana hidhaatii bahuu qaban. Nuti Abiy Jawaar bahee Abiy hidhamuu qaba jechaan jirru. Isinii gale Jawaar Muhammad gallakkifamuu qaba. Haqaan dalaguu qaban. Filannoon haqaa gaggeeffamuu qaba. Namoonni shiraan hidhaman gallakkifamanii warri shira dhugaa dalagan hidhamuu qabanidha kan nuti jechaa jirru. Kanaaf jennaan hundumti keessaniyyuu jechaadha. Itti yaaduu qaban jechaadha. Uummanni Oromollee, diyaaspooraan Oromollee, qeerroon Oromoo biyya jirtan hundi keessaniyyuu jechaadha. Haqa oromootiif du'uuf qophaa'aa. Gaafsan nuti hundi keenyayyuu bilisa baana.